danda'amu. Si galee qaama tokkodha jechuudha. Akka nama warri adda baase iyyuu akka nama bokkaa Amantaa amma fakkeenya isa kun namatu walii galee hundeeffata ko kana isa amma amantaa uumuun inni intinidha. Garuu inni guddaan inni ijoon amantaa isa eenyutu hundeesse? waaqayyoon duukaa bu'uudha amma ilaa isa Amantaa amma eenyutu fakkeenya hundeesse? Amantaa eenyutu hundeesse? saba tokkotu hundeeffata isa bakka amma fakkeenya Amantaa kiristaanaa eenyutu hundeesse? amantaan kiristaana kan jedhame warra Kiristoos duukaa bu'aniitu garee kiristaana keessatti immoo paartolee baay'ee jiru kiristaanatti kan waamamu pheenteen jira kaatolikiin jira. Kiristaanummaa kana Yesuus Kiristoos moggaaseera. Kiristaanota kan jedhame warra Kiristoositti amananiitu yaa'ii yeroo sanaatu kiristaanota jedhee hundeeffate. Yesuus Kiristoos warri natti amantan kiristaanota jedhamtu jedheera. Hin jenne. Hin jenne. Kanaafuu hundeeffata ree amantaa sana namatu hundeeffata. Kiristaanummaan. Barsiisa Yesuus Kiristoosidha moo barsiisa Yesuus Kiristoos miti kiristaanummaan? Kiristaanummaa moo? Kiristaanummaa warri duukaa bu'an sanatu hundeeffate egaa. Qoy. Barsiisa Yesuusidha moo barsiisa saamitiin jedhe? Inni ko waa'ee amantaa nuyi miti kan inni barsiise karaan dhugaan jireenyi waa'ee mootummaa waaqayyooti kan inni barsiise malee amantaa sanaaf jimbayyaa siinbayii wanta inni jedhe jiru. Waan asi gaafadhu yaa deebisi. Amantaan kiristiyaana jedhamu har'a biyya lafaarra jira moo hin jiru? Jira. Jira galatoomne. Amantaa kiristiyaana jedhamu kana Yesuus Kiristoos warri ana jala deemtan kiristiyaana jedhamtu jedhee barsiiseera yookaan warri na jala deeman kiristaanota jedhamu yookaan immoo kiristiyaana ta'a jedhee barsiiseera. Waan akkasii miti inni kan inni barsiisaa ture. Ayyee kana hin barsiisu. Na duukaa bu'aadha malee na duukaa bu'aa. Rakkoon tokko jiru. Waa'ee mootummaa waaqayyooti kan inni barsiise. Kana hin barsiisneemi kiristaana ta'a jedhee hin barsiisneemi. Waa'ee amantaa naasofneen. Lakki eeyyee barsiiseera yookaan barsiisne naan jedhi maal ta'a bira dabarraa. Kiristaanummaa Yesuus Kiristoos kiristaana ta'a karaa kiristaanummaa sirriidha irra deema jedhee barsiiseera. Elaa waa'ee karaati Yohaannis 14:6 karichi dhugaan ana jedhe. Isa dhiisi waa'ee kiristaanummaa irra jira. Waa'ee karaati kamaarree keessan sii deebisee. Karaa dhiisii waa'ee ani karaadhaan jireenya ani maali paartii of danda'aadhaatti deebinaati waa'ee amantaarra jirraati. Amantaa kiristiyaana jedhamu Yesuus Kiristoos kiristiyaana ta'a jedhee barsiiseera. Kiristiyaanummaan jireenya bara baraa siinii kenna jedheera yookaan amantaa kiristiyaana jedhamu hordofaa jedheera. Hin jenne siin jedhe ko. Galatoon hin jenne. Waan Yesuus Kiristoos hin jenne namni guyyaa keessa dhufee hundeeffatee deeme kun sirriidha. Maale waan maqaatti boggaafattuudha akkasuma akkuma amma musliimni bara 600 miti kan hundaa'e. Bakkee abboo akkas miti. Akkamiree Maammadtu hundeesse miti. Bakkee abboo eenyutu akkasiin jedhe. Istirii kutaa 9 baratteetti istirii isa sobaa tokko biyya keenyaa. Soba miti haale googilii irra maalirra sarchi yoo goote bara 600 ka'ee Maammadii dhufuusaati. Mitiire. Nabi Muhammad eeyyee. Jaarraa jahaffaa keessa dhufan waggaa 1500 keessa jechuudha jaarraa 15ffaadha amma dhufuun isaanii. Dhufuun isaanii garuu islaamummaa qabatanii dhufan miti isaan. Islaamummaan durumaayyuu jirti kan isaan qabatanii dhufan quraanadha kan isaan fidanii dhufan. Akkuma Muusaan Tawraatiin barsiisaa ture saba Israa'eliin na dhaggeeffadhu gasiin ibsa. Injila maaf hin qabanne? Na dhaggeeffadhu. Injila moo quraana dursaa? Wayila amala akka amantaa quraanaatti kitaabolee 5tu bu'ee isa 5ffaa qabannee jedhanii barsiisu yeroo baay'ee. Isa 4 3 2 tokko maaliif ittiin fayyadamne? Isa dursu sana maaf ittiin fayyadamnesh? Hin cinqamiin obboleessa maal taate si deebisaan jiraami? Waa'ee amantaan Islaamaa isa jalqabee haasa'aa jirtaa meeti? Akkasii jedhi kan. Jalqabuu isaa miti amma jalqabuu isaa utuu hin taane
waa'ee gara hundeeffamuu maaloo sana irratti deemne. Faatana kenni maali maalo al tokko. Nabi Muhammad yoom dhufan jaarraa ja'affaa keessa dhufan. Reefu waggaa 1500 wayiiti. Waan wal haalluun qabnu. Gaafa dhufan garuu dhufanii amantaa Islaama jedhamu hundeessan miti. Maal fidanii dhufan gaafa dhufan Qur'aanadha kan isaan irratti buufame. Kitaaba keessa Qur'aanatu irratti buufame. Kan isaan barsiisaa turan barsiisuma nabiyyoonni kanaan dura saba isaanii itti ergamanii barsiisaa turan barsiisan. Imaana yookaan amantii atammatti keessatti. Isa keessa tokkoffaan maaliin ni gaafa dhufanii ummanni sabni isaan keessatti dhalatan qawmiin isaanii sun guutuun ishee maalidha turte? Ummata taabotaa fi dhakaatti sagaddu turte. Ummata sana waaqayyo ofii tolchatanii itti sagaddan kana dhiisaati. Waaqayyo isa tokkicha uumaa waa hundaa ta'e sana duwwaa waaqessaa jedhanii isa qofaatti quluu laa ilaaha illallah tuflihu jedhanii tokkichummaa waaqa tokkichatti waama turan. Akkuma Yesuus Kiristoos gaafa dhufee jedha wangeela Maarqos boqonnaa 12:39 irratti dhaga'i yaa Israa'el waaqayyo gooftaan keenya kophaa isaa gooftaadha jedhee barsiise. Akkuma Muusaan seera keessa deebii boqonnaa 4:6 irratti barsiise. Akkasuma seera keessa deebii boqonnaa 32:39 irratti ana malee waaqayyo kan biraa hin jiru jedhee barsiisaa ture. Akkasuma Isaayaas fa'aa Ermiyaas fa'aa waaqa tokkicha barsiisaa turan waaqa tokkichadha kan isaan barsiisaa turan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amantaa majarri barsiisaa turan. Garaagarummaan as jiru maali? Isaan yookaan Yesuus Kiristoos kitaaba Injiil yookaan wangeela jedhamu fuudhee saba Israa'el qofaatti ergamee isaan duwwaa barsiisaa ture. Seerri saba Israa'eliif dhufe immoo saba addunyaa kana guutuu hin madaalu waan ta'eef Rabbi subhanahu wa ta'ala seera biyya kana guutuu hawaasa guutuu madaalu kan Araba son jedhin Ajama son jedhin Oromoo Amaaraa fi Tigraay walaa Faranjii walaa Israa'el son jedhin seera ilma namaa guutuu hammatu kan jaarraa kana madaalu Qur'aana kabajamaa kana fuudhee kennii fi Qur'aana kana akka isaan ummata addunyaa kana guutuu barsiisaniif Qur'aana kenneef. Wanti isaan Injiilii yookaan wangeeleen barsiisneef tokkoffaa Injiilli kan inni buufame saba Israa'el irrattidha kan inni buufame. Seera saba Israa'eliif tumamee dhufedha. Seerri ganda tokkoof ergame immoo addunyaa guutuu madaaluu hin danda'u tokko. Kanaaf Rabbi subhanahu wa ta'ala Qur'aana boqonnaa 48 irratti yeroo dubbatu maal jedhaa? وأنزلنا عليك الكتاب مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. كتاب سرتبو سنجر القرآن كان يا نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم قرآن كان سرتبو سجرا. كتابني أن سرتبو سيكون كتابتي وركان عندرا أقوم جئه مركنيس أتيت. فكينيا ربي سبحانه وتعالى كتاب إنجيل جدام وكا وانجيل جدام وانجيل الله وكا إنجيل ربك جدام. ربين نبي الله عيسى وكا يسوس كريستوس رتبو سي يسوس كريستوس موسى بإسرائيل برسيسا تورجي ugabaha akkuma kana Muusaan immoo Tawraatiin Rabbi irratti buusee Tawraatiin saba Israa'el barsiisaa ture jedhee Daawud kitaaba Zabuur jedhamu buudhee barsiisaa ture jedhee dhugaa hin ba'aaf. Kitaabonni sun immoo harrafamanii akkasa jijjiiramanii jiran Quraanuma keessatti Rabbi nutti dubbata. Akka kitaabni inni qulqulluu Rabbiin Isaa yookaan Yesuusiif kenne sun har'a hin jirre immoo ragaa wanti sii ta'u tokko Wangeela Maatiyos boqonnaa 9:35 irratti Yesuus Kiristoos ofii isaatii mandaroota isaanii keessa mandaroota Galiilaa keessa naanna'ee mana isaanii sagadaa keessatti wangeela mootummaa Waaqayyoo lallabaa turanii jedha. Wangeela mootummaa Waaqayyoo lallabaa ture Yesuus jedha. Wangeela eenyu lallabaa ture? Wangeela mootummaa Waaqayyoo lallabaa ture. Wangeela Maatiyos, Yohaannis, Maarqosii fi Luuqaas سجر أفرا فورني بريسني مثل سجله وانجيل موتما واقعيو للبات ريجد كربي إساف كنا وانجيل موتما واقعيو سنة دمله إسماتيوس بيا كيسر وفي بريسه أبان بريسا سالم بيس ماتيوس تبريسه جدا ما إنهم تومو يسوس وفي جدا وانجيل ماتيوس كيسر نما ماتيوس جدا متوقع أرجينا دوكا بو إتينجر إيجد إبريس أنا أرجع جتشو كابا نما ماتيوس جدا متوقع دوكا رتاتهم تناو نا أرجع naduukaa bu ittiin jedhee yoo Maatiyos tu barreessite sila dubbii kana maal jechuu qaba ture inni ana argee naduukaa bu'i jedhee amma isa Luuqaas
namoota irraa dhaga'een tarreetti galchee barreesse sanni jedhe faa wangeela jettaniiti kan isin qabatanii deemaa jirtan isa miti kanadha. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gaafa dhufan kan isaan qabatanii dhufan Qur'aanadha kan isaan qabu. Isa kitee buleessu maqaa isaati. Qur'aanadha malee kan isaan qabatanii dhufan Islaamummaa miti. Shari'aadha. Seera addunyaa kana guutuu madaalu yookaan shari'aa addunyaa guutuu madaalu qabatanii dhufan malee amantaa Islaamaa durumaa jirti jedha. Doktor Amni Assalaamu alaikum. Ustaz Amdi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sinka buta inshallah sinka buta nafiyati. Akam nagaya fayyada ustaz. Jirtu akkam immoo. Wallahi mirqana ol deebisaame. Wallahi na jalaa bu'e makkotu intineedha. Kebeeki kanallee osoo dubbistanis bareedaadha qo'anan barbaada. Allah isa wajjin dhimma takka qaba ture. Nagaya qabdani mee isin fayyada. Kun argee bu'ee lakka. Mee ol deebisi. Merree hin arganne. Ergadhu tame ergadhu mee. Biriis ergadhu. Nagaa qabdani. Nagaadha wallahi alhamdulillah jirtu sin. Wallahi alhamdulillah gaarii dagalata rabbiiti. Maa sabni keenya sitti bade laataarra. Sabni waaqayyo. Jiran yarra. Aitamee na jalaa bade wallahi san nagaa. Dhiisa firra. Waggaa rabbii isa fide. Akkasi. Itti fufa. Kebeeki kana dubbisaa mee baay'ee turteetti. Kebeeki. Ishee. Bismillah. Kebeek dubbatiire. Maqaa isaatiin. Hafuura si dhorkate. Ya Quebec. Asaatiin. Abeeti. Gabbu'ee jalaa sitti haasawanis. Yaa abeet. Abeetii teenya. Maaltu bade abeeti? Dubbattu. Banadhuun banattaa. Banadhu ni banattaa banadhu. Ajaa'iba moo wallahi. Hafuura hamaadha. Hafuura akkana isin goggodhu kana. Hafuura ka gubbaatis oofee ka jala jirullee baasu kana. Isinirraa ifadheera. Makkaan. Maqaa isaatiin yatawaggaa yohoonalleesh. Hallelujah. Akkam jirtan mee nagaya keessan hundii Roozii, Aminaa, Ziyaad, Ustaaz Saabir, warri gubbaa, warri gajjallaa, warri jidduu, warri daarii hundumaafuu baga qabaattan ka yeroo gaarii. Ilaahi Ustaaza maalirra turtan? Maaliif turtan? Inni tokko qabannee turre. Ishee. Waan amantaa jedhu wayii tokko qabannee turre wajjiniini. Macaafni keenya yookaan macaafni keenya amantii jechuun nuti amantiidha malee wanti nu hin jedhu amantaarraa haajaan qabnu. Amantii waaqattee bardachaati. Wanti guutumatti waaqatte. Waan abdachiifaman tokko hin ta'a jedhanii abdachuudha. Akkasuma immoo waan ija hin argine immoo akka waan ijaan arganiitti lakkaa'uudha yaada jedhu kaasee macaafichumti immoo deebi'ee ajaa'iba rabbiiti. Yaaqub 2:17 akkasuma 24 irratti illee amantiin hojii gaarii du'aadhaa jedha. Dhugaadha. Namni amantii duwwaadhaan osoo hin taane hojii qajeelaadhaan akka hojii qajeelaadhaan kan inni akka qajeelaatti lakkaa'amu jedha.
Mee amantii duwwaatu fayyaadha nama fayyisa yoo jenne paartiin inni hojii qajeelaan ittiin amantiin isa malee mirkaneefne kun immoo maal jalatti ramadama jennaan gidduuma kanaan isiniif dhustanii waa'ee Nabi Muhammad wayii barbaadee ture waa'ee Nabi Muhammad amantaa qaba islaamummaa qabatanii dhufanii yaada jedhu kaasnaan lakkii isaan durumaayyuu jirti jennee isheen isin dhageessan sana haasa'u ture. Tameen kun hin guddatu ilaamaan ta'a. Bubbulee lakkaa anaaf haaraadha. Darasaatii yaa'ii mootiimi. Darasaalee immoo irratti asnaa heddummaate zabana kana. Firee buusaa jiru jechuudha amma. Isaan aamuudha. Mee doktora waa isin haa gaafadhu. Wandeedha. Namicha kana araarsoo wayi qiyaasa qabanisa. Jaldeessa illee ichi fidaniitiin jaldeessa dhaawaa takkittiin handhee akka nama razzaa hulaa cabsuuttiin dhawee eega guyyaa saniichitti hin deebine inni. Ajaa'ibna. Wallee hiima ofirraa gubeensaa.